raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashingtan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aan kololeessa 7 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan godina Shawaa Kaabaaf godina addaa hawaasa Oromoo ka naannoo Amhaaraa keessatti wal muddiinsi uumamee ture amma qabbanaa jira jedhu jiraattonniif aangoonni mootummaa matoota odaarra qabnu keessaa tokko. Ayyaana Irreechaa Finfinnee Bishooftuuf Naayiroobii keessatti gaggeeffame ilaalchisees gabaasa qabnaa hanga xumura sagantaa keenyaan nu waliin ta'aa jechaa oduuf gara namootti deebina. Dheengaddaaf kaleessa naannoo Amhaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataaf Gidim naannoo Axxaayyetti akkasumas immoo kan ollaa sana jiru godina addaa hawaasa Oromoo keessatti hokkarri uumamee ture har'a qabbanaa'ee jira jechuudhaan humnoonni nageegumsaaf jiraattonni naannoo dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa aanichaa kaleessaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kanneen dhukaasa banan hidhattoota meeshaalee akka matireesii fi Snaayiparii qabatan jechuudhaan dubbatanii turan kan VOF yaada isaanii kennan jiraataan karaa qoree tokko immoo ammallee haalawwan akka wal muddiinsi sun hammaatu taasisan waan mul'ataniif humni nageegumsaa naannoo sanatti qubachuutu irra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Achuma aanaa sana keessa naannoo maajeteettis har'aa ganama dhukaasni dhaga'amuun dubbatamee jira. Gabaasa masfinarraagee jaallannitu dhiyeessa. Itti gaafatamaa waajjira poolisii Efraataaf Gidim Inspektar Minaasee Shawaaqannaa akka jedhanitti amma xaa'eef naannoo isaa tasgabbaa'ee jira dhukaasiin jiru. Uummanni garuu dhukaasa dhoohinsa jira jechuun yaaddoo qaba. Jiraataan naannoo maajatee akka jedhanitti ganama naannoo Mooloo jedhamutti dhukaasi jalqabamee ture daqiiqaa 2-3 booda garuu dhaabachuusaa dubbatan. Har'a qonnaan bulaan hojii isaa hojjetataa akka jiru yoo ta'u daldallis jalqabameera. Garuu guutummaatti banameera jechuun rakkisaadha jedhan. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa Tafarraa Wandimmaageenyaw waa'ee bulchiisa daangaarra jiranii kan hawaasa Oromoof bulchiisa naannoo Amhaaraa gidduutti walitti bu'iinsi uumame kun innammaa yeroo sadaffaaf ta'uu fi eenyummaa isaanii yeroo gaafataman dhukaasa banuu jedhan. Kanaaf hidhattoota kana keessaa tokko rukutamuutu ittiin ka'umsa rakkoo kanaa ta'ee jedhanii. ካሁን በነበረው ግጭት ወደ 5 የሚሆኑ የሰው ሕይወት ጠፍቷል። ለጊዜው የመቁሰል አደጋም አለ። Hagaammaatti lubbuun nama 5 darbeeraa kanneen madaan akka jiran dubbatanii odeeffannoo guutummoo yeroo arginu kenninaa jedhan kanneen du'anis Shawaa Kaabaarraa ta'uu ibsaniiru. Uummanni Amaaraaf Oromoo walii wajjin nagaan jiraataa akka ture garuu kan uummataa fakkeessuuf tarkaanfiin akkasii fudhatamaa jedhan. Obbo Ahmad Hassan bulchaan bulchiisa hawaasa Oromoo akka ibsanitti. የተወሰነ ችግር ተፈጥሮ ችግሩ ወደ አልሆነ አቅጣጫ እንዳይሄድና የባሰ ጉዳት rakkoo murtaa'aan dhaqqabee jira. Rakkoon kun gara waan biraatti akka hin jijjiiramneef rakkoo daran jabaa akka hin hordofsiisneef maanguddoota biyyaa hoogganoonni amantii nu dubbisanii jiru. Guyyaa jalqabaa humna addaan namni rukutame du'uusaa dubbatanii kaleessa dabalatee walumaa galatti namni 3 du'eeraa jedhu obbo Ahmad. Dhaasaa nageenyaa keessa qaawwaan akka jiru rakkoo jiru xiinxalanii murtii kennuun waan murteessaadha jedhaniiru. Kanneen rakkoon akka hammaatu fedhan jiraachuu malu seera duratti dhiyeessuuf haalli mijatuun akkaan barbaachisaadha jedhu obbo Ahmed. Sababiinsaas gatiin baafamaa jiru lubbuu namaa waan ta'eef jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee baqattoota Eertiraa biyya Israa'el keessa jiraatan gara biyyaatti deebisuu ilaalchisee mariin muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahu waliin geggeessan akka hin jirre maddeen waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa VOA'tti himanii jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahu maqaa isaan dhaachuudhaan kan gabaase maddii The Times of Israel jedhamu hoogganaan Itiyoophiyaa baqattoota Eertiraa gara biyya isaaniitti deebisuudhaaf deemsa jiru gama isaaniitiin
gargaaruudhaaf muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa walii galanii jiru jechuudhaan gabaasee ture. Maddeen oduu waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa garuu yeroo hoogganoonni biyyoota lameenii Israa'elitti wal ga'anii mari'atanitti inumaa waa'een baqattoota gara biyya isaaniitti deebisu lafaan kaafamne jechuudhaan dubbatanii jiru jechuun gabaasaan keenya Iskindir Firoo gabaaseera. Sudaan kibbaatti ambaasaadarri Biriteen mootummaan Sudaan kibbaaf gurmuudhaan finciltoota biyyattii keessa jiran waliigaltee araaraa bara dabre mallatteessan hojiirra oolchuu irratti shaffisuu qabu jechuudhaan dubbatee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Sudaan kibbaatti fuuleeffateef ibsa kennaniin kan kana dubbatan ambaasaaddar Kiristoofer Tiroot gareeleen Sudaan kibbaa bara dabre baatii fulbaanaa keessa waliigaltee mallatteessan akka waliigaltee sanaatti mootummaa ce'umsaa yeroo dheeraaf eegamu hundeessuu isaanii dura waraana isaanii gamtoomfachuu fi danqaalee naannolee adda addaatti mul'atan furachuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Miidiyaalee itti gaafatama hawaasummaa isaanii hin bahanne irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudhaan jiraattonni magaalaa Baahir Daar tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Daayiriktarri abbaa taayitaa biroodkaastingii Itiyoophiyaa Dr. Getaachoo Dinquu gama isaaniitiin haala akka amma jirutti itti fufuu hin danda'u ibsawwan saayinsawaa ta'an itti kennine tarkaanfii fudhachuun itti fufaa jiranii jiru. Abbaan taayitaa biroodkaastingii Itiyoophiyaa magaalaa Baahir Daar keessatti waa'ee walabummaa miidiyaaf itti fayyadama isaa ilaalchisee hawaasaa adda addaa waliin mari'atee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Dimookiraatotaan dursamu qorannaa waa'ee taayitaarraa isaan buqqisuu geggeessuudhaaf fuuldura deemaa jirutti afaan yaa'ii mana maree Naansi Peloosi yakkoowwan guguddoo akka amala dhablummaa fi gantummaa of keessaa qabuun balaaleffataa jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atleetonni addunyaa Dohaa Qaataaritti shaampiyoonaa atleetotaa keessa turan dorgommii fixatanii qe'eetti galuutu jiru. Eenyutu maaliin galee jedhee sooraan oduu ispoortii har'aa keessa nutti hima. Babal'oo tola galchuun sana ga'a. Addunyaan ijoollee fi walti filatteetti Dohaa Qaataaritti walti hamtee shaampiyoona addunyaa irratti wal dorgomsiifachaa baate. Eegi torbaan sadiin duratti irraa walti jette halee gargari galte. Biyyaaf naannoo 209tti ispoortii gosa hedduu irratti wal dorgomaa ba'e halee nagaa walti dhaamatee gargar galan. Ijoollee Ameerikaatti mootummaan galate maadaaliyaa 29 moote warqee 14 keessa jira. Akka kanaan addunyaa keessaa tokkeessoo taate. Keenyaan madaaliyaa 11tiif warqee 4 lammeessoo taate. Jaamaayikaan 11f warqee 5 sadeessoo taate. Chaayinaan madaaliyaa 9 warqee 3 afreessoo taate. Itiyoophiyaan madaaliyaa 8 warqee 2 shaneessoo taate. Lalisaa Deessisaatii fi Muktaar Kadiriitti maratoonii fi meetirii 5,000tiif Itiyoophiyaa warqeen gale. Siifan Hassan atleetiin Itiyoophiyaa ta durii tammaan ta'an Neezerlaandii dorgomtii barana immiirreessiti warqee 2 galatti. Weedeen gaddaa meetirii 1,500 irratti torbaaniin duratti meetirii 10,000 mooteen walti warqee 2 galatti. Siifani piroojeektii Naayik godina Ameerikaa Oreegoon jirtuutti leenjisa. Sekondii 2 rikoordi addunyaa dhabde. Rikoordi sun Ganzabee Dibaabaatti ganna 4 duratti moo'ee rakkumsii jirti. Dhiiraaf dhalaalleen namni walumguula meetirii 1,500 fi meetirii 10,000 tan akka siifan moo'e tokkolleen hin jiru. Fastest times we've ever seen. It's a championship record and she's done a double. Adda tokko dubbannu leenjisaan siifan Alberto Salazar qorsi humna namaa kennu malaaf maltee jabduun dhosseetiin yookaan nafa nama dibaa yookaan ammoo atleetotaa kennaa jedhaniitiin qoracha bahanii amma waan irratti arganiifu ganna 4f hojii leenjisummaa irra dhaaban. Ijoolleen inni leenjisu namni akka yoomiif qajeelchaa faatee siifan Hassan faatee leenjisa dhibii qaxarachuu fi dhibaachuu isaanii ammatti homaa hin jenne. Namni kunin nama hedduu leenjisa ba'e. Nama shaampiyoona addunyaa takkaa akka Mo'aa Faaraallee leenjisa. Itiyoophiyaan dorgommii barana akkamitti irra galte? Leenjisaa maratoonii Itiyoophiyaa Haaji Adiloo Dohaa Qaataaritti bilbilee reefu waan gabaabduu wal odeeffan. Dorgommiin barana akkamidheen? Ol dorgommiin bareedaa qophoofnee dhufne meedaaliyaa argatu nurraa jirullee kadhamne hin jira. Haalli qilleensaa xiqqoo hin ulfaataa ture. Akka waliigalteetitti bareedaan jedha. Ijoollee warqii isaan argamtu keessaa Muktaar fa'aa Leellisaa Deessisaatii. Mee dorgommiin mo'annaan isaan akkam? Qophii cimaa godhanii baay'eetti qophaa'anii ol dorgommii kanaaf yeroollee fudhataniitiin
haaluma qophii ofii argatanii. Dansa leenjisaan Alberto Salares Amerikaa Project Nike Oregonii leenjisa kanaaf qorsu humna namaa kennu atileetota qoodi jedhaniitiin waggaa 4 irra dhaabanii waan kan hubatu akkasuma akka jedhan kun akkasuma. Sirriidha haala kana waggaa 2 moo waggaa 3 dura yaadni kun ka'eetiin baay'ee haasaa addunyaa ta'ee ture. Garuu kan namni kun atileetota biyya addunyaatti irratti beekaman baay'ee wajjin hojjetaa ture. Atileetonni inni kanaan dura leenjisu warri dhiyeennaan wanni inni dalagu beeku haala kana keessa seenaniitiin nama akkanaati jedhaniitiin waan saaxilaniif kanarraa kan ka'e isaanillee qorannaa isaanii gara duubaa deebi'aniitiin irra gaanii jiranii irra geennaan haala sanii murtiitti dabarsanii haalli inni itti fayyadamu haala ilmi namaa irra gahuu hin dandeenyeen haala garaagaraatiin dibannaa qaama dibatanirraa noonna tokko noonna namni yaanneen haala akkanaa kana hojjetuu hin danda'ama haalli kun dhaabbatutu irraa jira. Ijoolleen inni leenjis fakkeenyaaf tan irratti maal jedhan? Quban qaban jedheetiin hin yaadu ani maaliif atileetonni ispeeshaalii amma maqaan isaanii akkanatti addunyaa irratti beekamu kunniin kan beenne illee jiraatu danda'a haala isaan hin beenneen kanaaf si fayyada jedheetiin kennuu danda'a atileetiin kun amma qoricha kana qofaa yoo qabe qofaaf si fayyada jedhee kan jiraatu inni kan yaadu qofaa san malee kanaaf naataa jedhee yaaduu dhabuu danda'a garuu inni haala atileetonni hin beenneen wanna tokko kennuu danda'a atileetonni illee beekaniitiin warri itti deeman jiraatu danda'a kun haala lama qaba jechaadha. Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Haji Adiloo leenjisaa maraatoonii atileetota Itoophiyaati. Haji guddoos galateeffadha. Atileetota Itoophiyaa bordoo haakaaniitiin iftaan Itoophiyaa galanii karaa hoola dhalee galaa jennaan qophiin ispoortii irratti maan soraa lakeeti nagaan bulla. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda bara kana Finfinnee bakka Dololloo Biddeenaa jedhamutti kabajameera. Horri Finfinnee bakka itti deebi'uunsaa nu gammachiiseera. Hirmaattonni Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda fulbaana 24 bara 2012tti bakka abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroon qarreen maanguddoonni Oromoo fi saboonni obboleewwan Oromoo argamanitti Finfinnee iddoo Dololoo Biddeenaa jedhamutti irreeffatameera. Ayyaana kana irratti Oromoon Oromiyaa guutuurraa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis obbolummaa isaanii agarsiisuudhaaf irreeffannaa hora Finfinnee irratti argamaniiru. Irreecha hora Finfinnee irratti namoota hirmaatan keessaa raadiyoon sagalee Ameerikaa kanneen haasofsiises horri Finfinnee bakka ganamaatti deebi'uun isaa isaan gammachiisuu ibsaniiru. Obbo Daanyeta Mazgeen jiraataa magaalaa Finfinnee naannoo Makkanniisaa jedhamee beekamuuti irreeffachuudhaaf dhufan. Waggaa 150 dura asirratti kabajamaa ture. Sabni keenya asirraa ari'atamee asirraa ba'ee Bishooftutti kabajamaa ture. Amma immoo as deebi'uunsa gammachuu dachaa jechuudha. Gammachuun kun immoo kan asirratti dhaabbatu miti. Waggaa waggaadhaan akka dhufu immoo naan yaadu baay'een gammada. Kaniyyuu isaayyuu garuu seenaan keenya itti fufa jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani kennu Finfinnee koottaa kun biyya keessani kun aadaa keessani. Aadaa keessan dagaagsaa. Namni biyya alaa jirtan diinagdeedhaan biyya keenya guddisaa. Irreecha faana turizimiin hin dhufaa hin guddatti biyya keenya sabni keenya hin guddata. Irreeffannaan amantiilee hedduu biratti akka waaqa uumamaa kadhatanitti lakkaa'ama. Kun garuu dogongoraa kan jedhan irreeffannaaf gara hora Finfinnee kan dhufan godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa lubaa Lammeessaa Oliiqaati. Oromoo seexanas hin beeku seexanattis amanatee hin beeku waaqa burqaa kana uumte waaqa bishaan kana uumte sagalee waaqayyoo akka mana amantaatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoomsa tokkorraa kaasee humni waaqayyoo bishaan irra bulee jedhaan bishaan irra kan bule kana nullee akka mana amantaa ortodoksiitti bishaaniin otoo hin cuubanii kiristaana jennee too mirkaneeffamu bishaan jechuun waaqa bishaan kana burqaa kana uume waaqa ardii kana uume waaqa gaaddisa kana uume jedha malee bishaanitti waaqeffata miti Oromoon akkanuma kana waaqa bishaan kana uumte waaqa lafa kana uumte waaqa samii kana uumte jenna nutis kitaaba qulqulluuti Oromoonis kanarraa isa kanayyuu balaaleffata wanta warra bishaan keessatti gataman warri kana jedhan dogongoraniiru dhufanii haa baran haa ilaalan. Adde Burtukaan Huseen jiraattuu magaalaa Finfinneeti. Akaakayyuu fi abbaan isaanii Finfinneetti abbaa qe'ee turan garuu ari'atamanii Finfinneedha ba'an jechuun hora Finfinnee irratti irreeffachuu fi Oromoo akkanatti Finfinneetti arguun anaaf gammachuu addaati jedhan.
Ana jechuun seenaa guddaa warra dabarse keessaa tokko jechuudha. Waan akaakayyuuleen kiyya biyya kanaa buqqaa saamamanii manni jaraa gubatee waa meeqa ta'anii akkasitti biyya kanaa bahani. Seenaa kana hin beeku tureeyyu anu abbaan kiyya waggaa 7 nu mara fideetiin biyya dhaloota keessanii biyya keessan jedheetiin ijoollee mara waggaa 7 fideetiin asitti nu argisiisaa ture. Ani irreechi duraanis hin kabajama magaalaa kana keessatti warra abbootii keenyatiin. Deebuun isaa ana baay'ee na gammachiisa. Maaliif na gammachiisa? Ani har'a warri kiyya Oromoonni asii buqqaanii itti deebi'ee kun dhaloo akka nama addisii dhaladheetti of lakkaa jechuudha. Finfinneetti horii hora obaasaa turre abbaa koo waliin kan jedhan ammoo obbo Hirphaa Gammachuuti aanaa wal maraarraa irreeffannaaf kan dhufan. Irreecha kana dur gisee daa'ummaa keenya horii oofneeti daa'ummaa keenya gaanda irrattis bishaan kana obaafnee jirra. Saballi kun hin oowaa erga naasiin bishooftu darbee amma immoo bara kana fide galannaa ga'u qeerroo kan rabbi nuu deelchee dhiigni qeerroo keenya rabbi nuu kaase waaqayyo galannaa ga'u gara fuulduraatis harka tokko taane afaan tokko taane marii tokko taane qeerroo keenya qabannee raawwannee wal guddifannee biyya keenya guddifannaa damii qeerroo rabbi nu haa baasu. Horteen ilmaan koosh ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti obboleewwan isaanii Oromoo waliin irreeffachuudhaaf dhufaniiru. Obbo Gizaa'uu Adoolaa godina Sidaamaa aanaa Burraarraa dhufan. Nu achitti illee kan nutti aanu Kokkossaa Woradaati Oromiyaa keessatti qarallee jaarsummaa achitti wal qabannee wal hammanneeti Oromoo waliin bullaa gabaan keennallee jiruun teennallee duutillee jiroonnillee boottillee ciirinillee waliin qabna asitti illee obboleessummaa dhumneeti ayyaana obboleeyyan keennaa ka Oromootiif ka Sidaamaa ayyaanni tokkocha nu laaliinsaaf hin dhumne ayyaanaallee kabajuuf ayyaanallee keenna ta'eef kabajuuf dhumne asitti eega dhumne Finfinneetti taarika laallee. Namoonni irreeffachuudhaaf gara hora Finfinneetti dhufan irreechi jaalala galateeffannaadha nageenya dhiifamaa fi bakka wal argaati kanaaf namoonni hiikoo biraatti kennan kana hubachuu qabu jedhan. Irreeffannaan kun milkiin akka xumuramuufis foolleen Oromoo gumaacha guddaa taasisaniiru. Nageenyaa fi tasgabbiidhaan Oromoon irreeffatee akka nagaan galuuf ayyaanni irreechaa hora Finfinnee nagaan xumuramuu isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee uummata galateeffataniiru. Ayyaanni irreechaa jaalalaa fi tokkummaa Oromoo akkasumas kan sabaaf sablammoota biyyattii kan agarsiisedha. Uummanni biyyattii nagaan xumuramuu irreeffannaa kanaaf galanni keessan guddaadha jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Kabajni ayyaana irreechaa hora Finfinnee nagaaf miidhaginaan xumuramuu ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa jiraattota magaalichaa galateeffataniiru. Oromoon naamusaan beekama. Kanas irreeffannaa hora Finfinnee irratti dhugoomsee jiras jedhan. Foolleen hojii nageenyaa irratti hojjechaa turanii fi abbootii qabeenyaa kabaja ayyaana kanaaf tumsanis galateeffataniiru. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee dhaadannoolee mormii hedduus keessummeesseera. Qeerroof qarreen Oromoo bakka adda addaatii dhufan sagalee isaanii dhageessaa turaniiru. Dhaadannoowwan isaan dhageessaa turan keessaa irreecha hora Finfinnee irratti uummanni miiliyoona 8 olitti lakkaa'amu irratti hirmaateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Irreechi Bishooftuu hora Arsaddiitti haala ho'aadhaan kabajamuunsaa beekamee jira. Ayyaana irreecha Bishooftuu irratti saboonni garaa garaa ka biyyattii keessatti hirmaataniiru. Irreechi Bishooftuu hora Arsadii nagayaan xumuramuusaas biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksisee jira. Muktaar Jamaal gabaasa qaba. Irreechi Bishooftuu hora Harsadee borumta irreecha Finfinneetitti kabajamuunsaa tariiti. Lakkoofsa namaatii fi hirmaattota hir'isuudhaa mala shakkiin jedhu jabaa ture. Garuu taateensaa faallaadha. Lakkoofsaa fi hirmaattonni namoota daranuu dabalee hawwatummaan isaallee akkaan miidhageetiniin dabarse irreechi hora Harsadee. Hirmaattonni daangaa Oromiyaa afran irraa dhufaniin dabalatatti saboonni sablammoonni uummattoota biyyaa kan akka aadaa isaaniititti irratti eenyummaadhaan hirmaatanidha. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa sirna
irreecha bishooftuu hora arsadee irratti argeetiniin dubbisellee gammachuun isaanitti dhaga'amu sirni isaa miidhagaa ta'ullee dubbatu. Baay'ee ani lammaffaan ani nalatti natti fakkaata. Inni kaleessa otuma har'a du'ee waan hin du'e natti fakkaata. Waan akkana arguu baay'ee gammade. Ani bishooftuu adda. Ani irreecha kabajuun koo yeroo duraati. Garuu anaaf waan addaadha. Argeen beeku Oromoo amma kana jiraachuu isaayyuu anaaf ajaa'ibuma gaarii seenaa gaarii beekan malee akkanatti wal agarree bifaan wal agarree abbaddee deemuu wajjin baay'ee lammaffaan dhaladhe jedhee. Irreechi uummata walitti fida akka konkiriitii simmintoo fi ashwaa walitti qabee walitti hodhu uummata walitti fida. Hundi baheetu waaqeffata. Mootummaa dhufee darbe kun hin darbu. Amma kaleessa ulee qabattee dhuftu irreecha kana alaabaa qabattee dhuftu wayyaa aadaa uffattee dhuftu callee qabattee dhuftu mootummaan akkas gochaa ture darbe uummanni immoo jira abbaan irreecha uummata abbaan malkaa uummata han irreeffatu uummata saboonni biroo amma geediyoo irraa dhufan alaabaa wanni irraa dhufan saboonni adda addaa raayyaa irraa dhufan kamisee irraa dhufan mee uummata isa mootummaan walitti fiduu hin dandeenye mootummaan biyya bulchu walitti fiduu hin dandeenye garagalchee xinnaaf guddaa walitti fide. Oromoon duudhaasaa aadaasaa akkaataa ittiin of jiraachisuudhaa fi dhaloota barsiisuudhaa malurratti danqaa guddaatu mudataatiin tureen hirmaattonni kaasaniitiin jiru. Eenyummaa fi waaqeffannaan Oromoo akka waan safuu fi waan badaa wahiitti fakkeeffamaatiin turu aadaansaa akka balleeffameetiin manca'uufillee duula guddaatu irratti ta'aatiin tureedhaanillee himanii jiru. Irreechi calaqqii tokkummaa uummata Oromooti. Calaqqii tokkummaa uummata Oromoo yoo jennu irreecha irratti Oromoon kallattii hundaa walitti dhufee kan itti wal arguudha. Keessattuu ammoo handhuura isaatti wal arguudhaaf Oromoon baroota hedduudhaaf gaadiyamee ture. Gaadiyamuun kun dhimma irreeffannaa irratti qofaa otoo hin ta'in Oromoon waa hedduudhaan akka wal wallaalu ta'ee ture sadarkaa poolisiiti jechuudha. Afaan isaatiin shiniitti waliigaluun qabu ture sirnatti waliigaluun qabu ture amma biirtuun irreecha jedhamu kuni Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaa dhufeetoo meeshaa ittiin waliigaluu fi tokkummaa isaa ittiin dagaagfatu akkasumas tarsiimoo isaa gara fuulduraarree ittiin lafa qabsiisuu danda'udha. Kanaaf afaan keenyaan aadaa keenyaan eenyummaa keenyaan waan nu barbaachisu dhimmoota walootiin tokko ta'uudhaaf karoorfachuu akka qabnu hojii manaanuudha. Irreechi hora arsadee borumtaa irreecha hora finfinneetitti raawwate miidhagummaa nagahaa fi milkiidhaan xumuramuu isaati. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaatii fi bulchiinsi magaalaa Bishooftuu waliin ta'uudhaan ibsa sabaa himaaleedhaaf kennaniin kan dubbatan. Sirna irreechaa namoonni heddumminaan gama hundaa dhufaniitiin irratti hirmaatan kana aadaa fi duudhaa isaa gama diinagdeetittillee jijjiiruudhaaf heddumminaan kan irratti hojjetamu. Wiirtuun oomisha meeshaa fi uffata aadaa Oromoo tokko magaalaa Bishooftuu gidduuttillee akka ijaaramuudhaa deemu ibsa kanarratti ka'eetiin jira. Hogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Girmaa Hayiluullee kanneen milkaa'ina sirna kanaatiif shoora gama keessanii taphattan hunduu galata qabdullee jedhan. Kan hora Finfinnees kan hora Bishooftuus waliigala milkeessuudhaaf hojii addaatiif bara kana kan hojjetame. Tokkoffaa ayyaanni kun karaa sadiin akka kabajamu tokko safuu fi aadaa fi duudhaa isaa eegee akka kabajamuu fi keessattuu ayyaana irreechaa duudhaa inni qabu safuu inni qabu uummata biyya kana keessa jiru ayyaana Oromoo qofa osoo hin taane ayyaana Oromoo waggaa waggaan kabaju qofa osoo hin taane ayyaana sabaaf lammoota biyya kanaas ta'ee akka kabajamu. Kana jechuun uummata Oromootu kabaja argate jechuudha. Duudhaa isaati jechuudha. Kanaaf akka kabajamu godhuudha Oromoon daangaa haga daangaatti kan irratti turme. Kuni Oromoo gara tokkotti fiduu keessattis gaheen inni qabu qabeenya waliin qabannee gaachana waliin taanee waan Oromoon qabu ceessuu keessatti gahee guddaa kan qabu Bishooftuu irrattis kan mul'atu tokko isa kana. Sirna irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii Bishooftuu irratti gammachuu galateeffannaa fi sirba qofa osoo hin ta'in sagaleen mormiillee dhagahamaatiin ture. Keessattuu rakkoo qaama hidhatee fi mootummaa gidduutti godinoota Wallagga, Gujii fi Booranatti uumamaatiin jiru akka fala argatuu fi du'aatiin namootaa akka dhaabatu kanneen gaafatan mormii isaanii dhageessisuullee taajjabneetiin jirra. Ulfaatu galatoon maqaa keetii fi maali dhaadannoon dhageessaa jirtan kun? Gaaffiin keenya mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun kutaa kutaatiin nu qoodee bahaa bu'aatti qaabaa kibbatti addaan qoodee kun wanna gadhaa kun gujiidha jedhee abaa'oo simattan jedhee abaa'oo deeggartan jedhee hayyuu keenya haadha keenya abbaa keenya dubartii obboloota keenya Wallagga Lixaa keessatti Najjoo keessatti Gimbii keessatti Gujii keessatti haala kanaatiin qabeenya uummata gubaa jiru waan ta'eef qeerroon abbaan gadaa abbaan biyyaa nu dhaga'uu qaba sagalee keenya dhaga'uu qaba jechuu qabnaani. Dhimma mormii
sagantaa irreecha hora finfinnee fi harsadee irratti dhagahame kanaan walqabatee akka deebiin wulaatan ittaanaa itaa maajoor shumaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Jeneraal Biraanuun sagaleeleen mormii namoonni dhageessisuu hordofaatiniin turuu fi quba qabaachuu illee dubbatan nama geessifataniitiniin galan jedhan rakkoon hawaasni kaase kan fala barbaadullee ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Uummanni koo Oromoon lama akka walwalaan hin barbaadu. Nutis hin barbaanne. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Jaarsoliin amma galanii poolitikaa isaanii biyya keessatti adeemsisaa jiru. Ijoolleen dargaggoon sun poolitikaan adda ta'e isaaniif kan uumame hin jiru. Akkuma wanni biyyaa uumame isaanis uumame. Innaa dhiisanii galanii karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u bar. Kun hin guutamne uummata Oromootiif jedhanii qabsaa'uu danda'u. Filannootti dhiyaachuu danda'u. Filatamuu danda'u. Gaafa filataman immoo waan isaan barbaadatan hojiirra oolchuu danda'u. Amma qawweedhaanii wanni dhalatu hin jiru bara. Qawwee bara waggaa 50 ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu. Jeneraal Biraanuu Juulaa gaafiif deebii dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin dhimmoota rakkoon walitti bu'iinsa qaama hidhatee fi mootummaa gidduu akkaataa itti furamuu fi rakkoolee kana keessatti mul'ataatiniin jiraniin wal qabateetiniin isaan taasisan bor gaafiif deebii guutuusaa qabanneetiniin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Horaar Sadiirraa. Ayyaanni Irreechaa magaalaa Naayiroobii keessatti waggaa waggaan kabajamuu sichi akka qindeessan Liiban Halakee abbaa malkaa ayyaanichaa qindeessan dubbataniiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawittu qaba. Akka bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo Naayiroobii sagalee Ameerikaaf dubbatanitti ayyaanni Irreecha Naayiroobii Siiti Paark bakka jedhamutti kabajamuu kan jalqabe bara 2010tti. Baranas ayyaanichi bakkuma duraanitti kan gaggeeffame yoo ta'u ayyaana kana irratti hedduminaan kan hirmaatan baqattoonni lakkoofsi isaanii xiqqaataa waan dhufee fi lammiileen biyya naasichi qindeessuuf waadaa galanii jiran. Liiban Halakee abbaa malkaa ayyaanichaati. Amma ayyaanni Irreechaa baqataatti jalqabe. Nu amma gan 11 waliin irreeffannee jirra. Yoo baqataan galelle itti fumu. Dhaloonni harmi jiru hin jira. Abbummaan Irreecha Naayiroobii kan kabaju baqattoota Oromoo Keeniyaa fi biyyoota ollaa keessa jiraatanidha. Dhiyeenya kana keessumaa gana darbees dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa karaa humna naga kabachiistota biyyattiitiin isaanirra geessisaa ture hir'ataa waan natti dhaga'ama. Haaluma kanaan wantoota nama ceemisiisanii irreecha keessaa namni amantii garaagaraatiin keessaa hafuu barbaadu wal mariidhaan keessaa ka ta'u irratti waliigaltee Oromoon bara cufa akka wal agartu jedha. Baay'ee nama gammachiisa. Alamituu Baqqalee baqattuu Oromoos Naayiroobii jiraattudha. Hiriyaa ishee Obsee Bashaadaa Duuka irreessa irratti isaan argee waan irreecha baranaa isaan gaaffe. Alamituutu dursee yaada ishee naaf kenne. Ani ganna jaas keessa ture jira. Kanaan dura akkanas hedduu namni Oromoo firii ta'ee baay'eetiin irreeffatu. Kan baranaa immoo addana ta'e hedduu keessa kiyya na gammachiisee jira. Almost ganna 3 jira. Kanaan wanti yeroo lama kabajeen jira. Akka bireenni baranaa kun? Baay'ee namatti tola. Baay'ee gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Yeroo achitti kabajan argu akka malee gammada. Garuu asiin duratti asitti diqoo rabshaa wayii akka malee nu jeeqaa turani. Garuu amma galanni waaqayyoof haa ta'utti amma haala bareedaatiin kabajnee jirra. Qindeessaan koree Irreecha Naayiroobii dargaggoo Jabeessaa Fullaasaa namni dhiyeenyaas birmadummaan ayyaanicha kabajuun gaarii ta'uusaa hime. Irreechi kun fuulduratti lafa kanatti jabaatee lafa uummanni Oromoo Boorana ta'an keessatti dhalatanii jiraatan kan uummanni Gabraa Saakuyyeen afaan Oromoo dubbatu uummata Oromooti jedhamaniituma beekamu gosa xixiqqaa haa ta'an malee kanaaf Booranni lafa qabsiisee irreechi lafa kanatti dagaagee aadaan kun biyya kana keessatti gabbachuu qaba waan jedhuuni hayyuu Liiban Halakee itti aanaa obbo Dabbasaa Guyyoo kanatti har'a dabarsinee jirra jechuudha akka lafa qabsiisan abdii qaba. Asitti akkatti kabajama? Biyya kana keessatti numaa'u dagaagee sirriitti akka kabajamuu danda'uuf itti fufaa jechuudha. Ayyaana kanarrattis qophiileen sirba aadaa Oromoo fi nyaatawwan aadaa hirmaattotaan dhiyaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kanarraaf jenne kanumaa gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.